Akkam jirtu maatiiwwan Qubeeacademy galanni waaqayyoof haa ta'u haan nagaa gootii bakka isin jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha an Fayyisaa Haayiluuti. Viidiyoo kana irratti qabadhee kanan isin keemistirii kutaa 12ffaa yuunitii 2ffaa Electrochemistry kan jedhudha. Paartii kana irratti paartii arfaffaarraa walitti geenya jirra. Akkasuma viidiyoowwan keenya darbe irratti immoo jechuudha paartii 3 akka walitti ilaalle ni yaadatama jechuudha. Video kan irratti kan nuti walitti ilaallu Preferential Discharge kan jedhu kana qofaadha. Electrolysis of some selected aqueous solution kan jedhu mata duree itti aanu yookaan immoo paartii 5ffaa irratti walitti ilaalla jechuudha. Preferential Discharge jechuun maal jechuu akka ta'e walitti ilaalla jechuudha. Otoo san jalqabiin garuu electrolysis jechuun maal jechuu akka ta'e haalaan jalqabatti. During the electrolysis the cations being positively charged. Kaateenii being positively charged dha kana ni beektu. Kaateenonni warra positive charge qabanidha jechuudha. Isaanii electrolysis keessatti gara kamittidha kan isaan migrate godhan jenne to the negatively charged electrode or cathode ittidha kan isaan migrate godhanii jenne. Fakkeenyaatiif as keessatti later we have some electrolytic cell ta'uu qabna jenne jechuudha. Iddoo kanatti kun bifa kanaatiin gaafa asirraatiin tokkos ta'ee as keessatti kuni electrode yoo ta'an isaan kun jechuudha. Iddoo kanatti kuni electrode keenya yoo ta'e then karaa kana positive terminal of the battery kun immoo negative terminal of the battery gaafa connect goonu akkasitti jechuudha. This one is what anode ta'a jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a cathode ta'a jechuudha. Akka viidiyoo keenya darbe irratti walitti ilaalle jechuudha. Kuni positive terminal of this battery gadi connected ta'e inni kun maal ta'a jechuudha. Positively charged dha jechuudha. Maaltu anode jechuudha. Anode positively charged, cathode immoo maal ta'a negatively charged dha nuti. Iddoo kanatti egaa kaateeniin yookaan immoo warri positive charge qaban jechuudha. Aneeniyoonni gara kamittidha jechuudha kan isaan migrate godhanii gara kaateeniitti gara cathode isa kanaatti jechuudha. Fakkeenyaaf chlorine ion yoo as keessa jiraate chlorine ion gara kanaatti akkasuma immoo fakkeenyaatiif OH ion yoo as keessa jiraate OH ion immoo gara cathode kanaattidha jechuudha. Kan isaan migrate godhan jechuudha. Inni kan biraan asirratti anions being negatively charged warri kaan immoo warri iddoo kanatti fakkeenyaatiif as keessa hydrogen ion yoo jiraate gara kanaatti kan migrate godhu akkasuma immoo otoo fakkeenyaatiif sodium ion yoo jiraate gara kanaatti jechuudha. Since it is positive charged dha waan ta'eef jechuudha. Kan immoo positively charged ion waan ta'eef gara kanaatti kan isaan move ta'an jechuudha. Akkasuma immoo anions yookaan immoo warri charge negative qaban fakkeenyaatiif chlorine ion, hydroxide ion otoo jiraatanii jechuudha as keessa isaan kun immoo gara kamittidha kan isaan attracted ta'uu barbaadanii gara toward the positively charged electrode jechuudha. Maaliif chargeonni wal fakkaata wal dhiibu chargeonni waliin fakkaatan maal godhu wal harkisu waan jedha. Chlorine fi hydroxide ion immoo gara electrode isa kanaattidha jechuudha kan isaan migrate gochuu barbaadan jechuudha. Isa kana viidiyoo keenya darbe irratti walitti ilaalla jechuudha. Amma gaas irratti if more than one cations or anions reach an electrode only one of them preferentially gets discharged at one electrode jedha gamma asirratti. Fakkeenyaatiif kan kana dura nuti ilaalle as keessatti sodium chloride too jiraate fakkeenyaatiif uweterii malee yookaan immoo molten sodium chloride qofa kan nuti ilaalle jechuudha. Kana jechuun hydroxide ions ta'e hydrogen ion keessa jiru jechuudha. Sana yeroo sana chlorine asitti discharge ta'a asitti electron loss godha asitti inni kunis immoo discharge ta'a jechuudha. Sodium ions immoo jechuudha. Garuu ammas keessatti yoo ion lama yookaan immoo lama ol otoo iddoo kana dhufe anode biras cathode biras jechuudha. Isa kamtu discharge ta'aadha ammas immoo lamaan isaaniitu wal faana discharge ta'aadha. Preferential discharge kan nuti jennu jechuudha salphaadhumatti. Asirratti cathode tokko irratti jechuudha. Cathode tokko irratti kan discharge ta'u ion tokko qofaadha. As keessaati fakkeenyaaf gara kanatti kan dhufe hydroxide ion fi chlorine ion dha miti. Chlorine ion kana yookaan immoo hydroxide ion kana qofaadha kan discharge ta'u jechuudha iddoo kanatti. Tokko isaa qofa. Asittis immoo akkasuma sodium ion yookaan immoo hydrogen ion qofaadha jechuudha kan discharge ta'u tokko isaa qofa jechuudha asitti. Kanaafiyyuu selection jira jechuudha. Electrodiin kun maal gochuu qaba jechuudha filachuu qaba jechuudha as keessaati. Hydroxide ion immoo chlorine ionitu discharge ta'a iddoo kanatti. Asitti immoo sodium ion immoo hydrogen ionitu discharge ta'a asitti kan jedhu ni filata. That is what we call preferential discharge jennaan jechuudha isaatiin. Iddoo kanatti maal jira that there is a choice amongst the ions that will get discharged at an electrode. Electrode irratti discharge kan ta'u maaltu jira jechuudha amma choicein jira jechuudha yookaan immoo filannoon jira jechuudha. This is called the preferential discharge of ions during the electrolysis. Amma akkamitti filannaadha amma kan nuti irra jireessaatiin viidiyoo har'arratti ilaallu jechuudha. Kiloorinii immoo oksijiiniitu kiloorinii immoo hydroxide ioniin asirratti discharge ta'a. Isa immoo akkamitti filannaadha amma asirratti kan nuti walitti ilaallu jechuudha.
So there are different factors that affect the preferential discharge of ions during the electrolysis. Isaanis immoo tokko maala the position of the ions in the electrochemical series. Position of ion in electrochemical series. Electrochemical series kana ni ilaalla. Electrochemical series kuni it is a list of ioni ta'aniitu jechuudha. Positive charges, negative charges warra qabanii sana booda tartiibaatiin jechuudha kan isaan ta'an. Inni kan biraan the concentration of the ion. Inni kan biraan the nature of the electrode. Isaan kana sadan irratti hundaa'eetu kan iddoo kanatti discharge ta'u kana murteessinaa jechuudha. Tokko maadha electrochemical series keessatti hydroxide ioniin isatti argama, chlorine ioniin isatti argama. Inni kan biraan concentration hydroxide ioniin hammamidha, kan chlorine hammamidha kan jedhu. Inni kan biraan immoo maal laallachuu iddoo kanatti nature of the electrode. Electrodein kuni activeidha moo inertidha kan jedhu jechuudha. Iddoo kanatti nature of the electrode gaafa jedhu bakka lamatti qoodna electrode jechuudha. Tokko maadha inertii electrodein jira yookaan immoo unreactive jenna jechuudha iddoo kanatti. Unreactive yookaan immoo kan wal nyaachuu hin barbaanne jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo reactive yookaan immoo active jennarra more wanti godhe nu ibsa iddoo kanatti active. Iddoo kanatti active electrode immoo jira jechuudha. Active electrode jira jechuudha. So isaan kana sadanidha jechuudha kan nuti walitti ilaalu. Mee jalqaba irratti position of the ions in the electrochemical series kan jedhu walitti ilaaluudhaatiin haa jalqabnu. Iddoo kanatti position of ions in the electrochemical series. Otoo isa jalqaba irratti ilaalin garuu reactivity series kan jedhu walitti ilaalu. Reactivity series. The reactivity series is a list of metals in decreasing order of their reactivity jedha. Reactivity series kuni list of metal yookaan immoo tarree elementoota metal yookaan sibiilota ta'anii bifa kamitiin kan ta'ina in decreasing order of their reactivity yookaan immoo dandeettii isaan wal nyaachuudhaaf qaban irratti decreasing order dhiyaatiin asii gadi tartiibeffamaniiru jechuudha. So it is used to determine the product of a single displacement reaction whereby metal A will replace another metal B in a solution if A is in higher in the series jedha. Yookaan immoo reactive series keessatti A'n kun jechuudha. Above metal B argama yoo ta'e metal A jechuudha metal B gararraatti argama yoo ta'e in the reactivity series keessatti single displacement reaction inni jiraata jechuudha. Metal A kuni metal B kana maal godha jechuudha displace godha jechuudha. Kana fakkeenyaatiin toon sanitti agarsiise metal A jira plus jalqaba irratti metal B ni metal nen metal C faana wal nyaatee jira iddoo kanatti. Fakkeenyaaf kun metal A dha kun immoo metal C dha. No metal B jira sana booda kun immoo nen metal dha. Sana booda gaas irratti if this metal A kun jechuudha it is found in above metal B in the reactivity series. Reactivity series keessatti metal B gararraa jira yoo ta'e jechuudha. Metal A kun maal godha jechuudha. Isa kana replace godheeti ofii isaa faana wal nyaata jechuudha. A fi C faana A fi C wal nyaatu jechuudha. Kana jechuun maal nu kenna AC plus metal B nu kennu jechuudha iddoo kanatti. Metal B nu kennu jechuudha. Isa kana gaafa reactivity series kan jedhu kuni tartiibaatiin iddoo kanatti nu kennameera. Reactivity series of metal kan jennu jechuudha. Iddoo kanatti activity of the metals, iddoo kanatti immoo reactivity. Iddoo kanatti maal jedha? Lithium jira, potassium jira, barium jira, cerium jira, iddoo kanatti calcium jira, sodium jira, magnesium jira akka kanatti asii gadi deemaa jira jechuudha. Isaan kuni gaafa akka kanatti asii gadi deemnu jechuudha. Hammi wal nyaatinsa isaanii maal ta'a jedhama? Decrease ta'a deemaa jechuudha. Iddoo kanatti maal jedheera? It is the list of metals in decreasing order of their reactivity nu jedhe. Yookaan immoo hammi isaan itti wal nyaachuudhaatiif jiranii xiqqaachaa deemaa jechuudha. Yookaan immoo hir'achaa deemaa jechuudha. Kana jechuun liitiyeemiin garmalee aktiividha. Eenyu caala? Pootaashiyeemii caala jechuudha. Potassium immoo barium caala activeidha jechuudha. Barium immoo cerium caala activeidha. Cerium immoo calcium caala maala activeidha jechuudha. Isaan kan almost shamadoo dhumatu irra gaarii ta'a jechuudha. So bifa kanaatiin jechuudha kan inni deemu. Amma gaddoo kanatti ilaala. Isaan kun jechuudha. Isaan kun lithium, potassium, barium, cerium, calcium fi sodium isaan kun jechuudha. Maal gochuu danda'u? Displaces hydrogen gas. Hydrogen gasii displace gochuu danda'u. From what? From the cold water irraati. Kana jechuun liitiyeemiin kunii fi cold water yoo finnee wal bira keenya jechuudha. Maal godha jechuudha amma liitiyeemiin kuni weetarii faana wal nyaateetu hydrogen isaa irraa gateeti maal ta'a jechuudha. OH ion faana wal nyaata jechuudha karaa biraati. Inni kan biraan steam weetarii faanas yoo wal nyaate. Inni kan biraan immoo asidii faanas yoo wal nyaachuu yoo wal keessa keeffinnee keenya jechuudha. Solution tokko keessa maal godhu jechuudha hydrogen gaasii isaanii irraatti displace godhaniiti ofii isaanii deebisanii wal nyaatu. Maaliif isaan kun hydrogenii caalamaadha activeidha jechuudha. Activeidha.
Kan iddoo kanatti isinitti agarsiisu fakkeenyaatiin. Fakkeenyaaf liitiyeem plus weetar otoo hin jedhee jechuudha iddoo kanatti. Liitiyeemii fi weetariin otoo wal nyaatan iddoo kanatti liikiyuudii haa ta'uuti gaaziis haa ta'u. Iddoo kanatti steam gaafa jedhu gaaziyes form of weetar jechuudha iddoo kanatti. Gaaziyes form of what? Weetar. Weetar in gaazis form jechuudha karaa biraatiin. So iddoo kanatti egaa liitiyeemiin gaafa weetarii faana wal nyaatu jechuudha. Amma maal godha jechuudha? It displaces this hydrogen. Hydrogen molecule kana maal gochuu barbaada? Replace gochuu barbaada jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maaluma lithium hydroxide nuu kenna jechuudha iddoo kanatti. Lithium hydroxide plus what? Plus hydrogen gaasiidha jechuudha kan nuu kennu iddoo kanatti. Sababiin isaa maalifidha? Liitiyeemiin kuni hydrogen gaazii caalamaadha. It is activeidha jechuudha. Activeidha jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Liitiyeemiin kuni in elemental formidhaan taa'uusaa irraa yookaan immoo in lithium formidhaatiin taa'uusaa irraa maaltiin taa'uu barbaada iddoo kanatti? Lithium ioniidhaatiin taa'uu barbaada jechuudha. Hydroxide bifa kanaatiin kan inni taa'uu barbaadu jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Activeidha. Eenyu caala? Hydrogen gaazii caala jechuudha. Hydrogen gaazii caala liitiyeemiin kun maal? It is more activeidha yookaan immoo carraan itti wal nyaachuudhaaf qabu baay'ee bal'aadha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti with steam jedha iddoo kanatti. Kuni otoo gaazii ta'ees immoo bifa kanaatiin replace gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan asiidii faana otoo wal nyaatan. Iddoo kanatti formis hydroxide gaafa jedhu inni gaafa weetarii fi steamii faana wal nyaatu qofa. Steam gaafa inni maal jenna? Gaaziyes weetariidhaan. So cold weetarii yookaan immoo steamii faana wal gaafa wal nyaatanii hydroxide hidhi akkan isaan uuman. Kana jechuun beezii uumu jechuudha. Iddoo kanatti nu uumneere lithium plus weetar gaafa goon lithium hydroxide plus hydrogen gas. Hydroxide uuman jechuudha iddoo kanatti. Asiidii faana gaafa wal nyaatan garuu kan isaan uuman saltiidha yookaan immoo ashabooliidha jechuudha. Fakkeenyaatiif asitti isinitti agarsiisu. Asiidii faana kan wal nyaatu fakkeenyaatiif soodiyemii fudhadhu iddoo kanatti immoo elementii biraa. Iddoo kana kan jiru soodiyem plus sulfuric acid. Iddoo kanatti jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala. Soodiyemiin kuni maal gochuu danda'a? Replace gochuu danda'a. Eenyurraati? Asiidii irraati jechuudha. Kanaafiyyuu kuni maal ta'a jechuudha? Soodiyemiin kun single displacement geggeesseetu hydrogenii maal godha jechuudha? Displace godha jechuudha. Sana booda maal argana jechuudha? Sodium sulfate plus hydrogen gaazii arganna jechuudha iddoo kanatti. Soodiyemiin kun eenyuun displace godha jechuudha? Amma hydrogen gaazii displace godha jechuudha. Inni kan biraan asirratti kana wal madaalchisuusaa ofii keessanii wal madaalchisaa ta'anii asirratti liitiyeemii meeqadha hydrogenii meeqadha kan jedhu ofii keessaniitti wal madaalchisa. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti immoo jechuudha magnesium, aluminium, zinc, chromium, iron, cadmium kan jedhan immoo jiru elementoonni isaan kun immoo jechuudha. Isaan kunis immoo gaafa fudhannu it is decreasing orderidhaatiin kan isaan ta'an jechuudha. Reactivitiin isaanii jechuudha. Baay'ee inni kunis akkuma kanaatti jira walitti buufee jechuudha. So iddoo kanatti egaa displaces isaan kun eenyuun displace gochuu danda'u jechuudha. Hydrogen gas displace gochuu danda'u. Eenyurraati? From the steam and acids only. Acidii fi steam weetari irraati qofa kan isaan displace gochuu danda'an jechuudha isaan kun. Garuu eenyu faana displace gochuu hin danda'ani? And forms hydroxide but do not displace what? Hydrogen from the cold water. Cold waterii faana too wal nyaatanii jechuudha isaan kun wal nyaati san gaggeessanii jechuudha iddoo kanatti. Fakkeenyaaf magnesium plus weetar otoo hin jedhee jechuudha iddoo kanatti kuni cold weetarii ta'e liquid jechuu dandeenya. Maaliif steam weetarii ta'e qofaadha kan inni wanti gaggeessu. Iddoo kanatti kuni wal nyaatiin sanii gaggeessu hin jiru. Maal ta'e dhuma ta'a? Magnesium plus weetarii dhuma ta'etu ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sababiin isaa maalidha? Cold weetarii keessatti magnesiumiin kuni hydrogen maal gochuu hin danda'u? Replace gochuu hin danda'u. Garuu immoo iddoo kanatti magnesiumiin kun jechuudha plus weetarii dhuma ta'ee iddoo kanatti gaazii ta'e immoo jechuudha. In gases form kan immoo steam form ta'e immoo jechuudha replace gochuu danda'am jechuudha. Sababiin isaa these metals displaces hydrogen gas from steam and acids. Acidii fi steam irraati maal gochuu danda'u? Displace gochuu danda'u. Sana booda maaluma magnesium hydroxide magnesium hydroxide iddoo kanatti nuu kennaniitu plus hydrogen gaazii ta'a jechuudha iddoo kanatti kan inni nuu kennu jechuudha. If it is steam weetarii yoo ta'e jechuudha. Steam weetarii yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti elementoonni warreen akka cobalt, nickel, tin, lead warreen nuti jennu kun immoo jechuudha. Isaan kun immoo maal gochuu danda'u? Displaces gas from what? From acids only. Acidii qofa faana kan isaan wal nyaachuu danda'a jechuudha. Only and forms what? Hydroxide. Kana jechuun cold weetarii faanas ta'e steam weetarii faana gaafa wal nyaatan maal gochuu danda'an jechuudha? Displace gochuu hin danda'ani jechuudha isaan kun. Displace gochuu hin danda'ani jechuudha. So isa kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Inni kan biraan immoo hydrogen molecule iddoo kana jirti. That is included for comparison. Kana jechuun warri kana olitti jiran kuni hydrogenii caala maadda jechuudha. This more activeidha jechuudha isaan kun. Inni kan biraa iddoo kanatti immoo reactiveidha isaan kun immoo jechuudha.
Copper, silver, copper, mercury, silver, platinum and gold. Isaan kun immoo maadha? They are unreactive element dha jechuudha isaan kun. With water nor what? With acid. Acidii faanas ta'ee waterii faana maal gochuun barbaadan? Wal nyaachuun barbaadan jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun fakkeenyaatiif copper plus water otoo jennee jechuudha iddoo kanatti liquid isaa ta'uuti yookaan immoo gaazii isaa ta'uuti iddoo kanatti jechuudha maal gochuu hin danda'u wal nyaatisa gaggeessuu hin danda'u jechuudha no reaction iddoo kanatti jechuudha no reaction hin jiraatu jechuudha iddoo kanatti sababiin isaa maalidha hydrogen gaazii ilaala reactivity series keessatti jechuudha it is above the copper elementi gararraa jira waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu kuni replace gochuu hin danda'u so this is no reaction acidii faana soo wal nyaate akkuma kanaati copper plus sulfuric acid otoo jennees iddoo kanatti jechuudha sulfuric acid no reaction idhanni kunis jechuudha no reaction hin jiraatu jechuudha iddoo kanatti asirratti egaa isa kanarraati maal hubattu jechuudha warri irra keessatti argaman kun jechuudha asii gadi gaafa deemnu akka kanaatti warri irra keessatti argaman kun in element formidhaatiin taa'uu isaaniirra element formidhaatiin yookaan immoo bifa elementiitiin taa'uu isaaniirra in iron formidhaatiin taa'uu irra filatu warri gara gaditti argaman kun immoo jechuudha isaan kun immoo in element formidhaatiin taa'uu filatu iron formidhaatiin taa'uudha jechuudha sababiin isaa maalidha wal nyaachuu waan hin barbaanneedhaatiif jechuudha so kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha inni kan biraan isaan kana dirqama shamaduun sinirra jiraata at least yoo xiqqaate jechuudha warra jalqabarra jiru kanaa fi warra dhumarra jiru kana at least shamaduun sinirra jiraata jechuudha so isaan kun egaa ammoo otoo wal nyaatinsa keessatti walitti dhufanii jechuudha displace wal godhu jechuudha kana jechuun inni kun jechuudha elementii isa gajjallaa jiru hunda isaayyuu maal gochuu danda'a jechuudha displace gochuu danda'a fakkeenyaatiif sirriitti agarsiisu iddoo kanatti soodiyemiin iddoo kana jira jennuti lithium haa jedhuti iddoo kanatti lithiumiin as jira jedhuti plus sodium hydroxide haa jedhuti iddoo kanatti jechuudha sodium hydroxide yeroo akka kanaatti fudhannu jechuudha ammaasitti lithiumiin kuni reactivity series keessatti irra keessa waan jiruudhaatiif jechuudha irra keessa waan jiruudhaatiif soodiyemii kana maal godha replace godha jechuudha amma waa'ee hydrogenii minaamin keessaati gaafa baanu lithiumiin kuni soodiyemii gararraa waan jiruudhaatiif maal keessatti reactivity series keessatti maal godha jechuudha iddoo kanatti replace godheeti eenyuun nuu kenna jechuudha iddoo kanatti lithium hydroxide plus sodium iddoo kanatti sodium meetaalidha jechuudha kan nuu kenna sababiin isaa maalifidha lithiumiin kuni sodium hydroxide sodium elementidha olitti argama waan ta'eef jechuudha so lithium is more reactive than sodium elementidha waan ta'eef jechuudha sana booda reaction keenya bifa kanaatiin gaggeeffama jechuudha garuu immoo tokkas ta'ee lithium hydroxide plus sodium too ta'e immoo jechuudha bifa kanaatiin too ta'e iddoo kanatti lithiumiin kuni sodium hydroxide galarratti waan argamudhaatii fi yookaan immoo sodiumiin kuni lithiumii gajjallaatti waan argamudhaatii fi no reactionidha jechuudha iddoo kanatti no reactioniin gaggeeffamu iddoo kanatti hin jiraatu jechuudha sababiin isaa maalifidha lithium hydroxidein kuni lithiumiin eenyu caalaa aktiividha sodiumii caalaa aktiividha waan ta'eef jechuudha isa kana iddoo kanatti immoo example ni ilaalla when a metal in an elemental form is placed in a solution of another metal salt jedha iddoo kanatti metal saltii yookaan immoo ashaboo biraaf keessa gaafa buufamu jechuudha it may be more energetically feasible for this elemental metal to exist as an ion metal elementii wayi gaafa dhaqee metal saltii keessa buufamu jechuudha bifa maaltiin taa'uun irra isaaf more feasibility dha yookaan immoo isaaf irra bu'aa qabeessadha metal formidhaan taa'uusaarra exist as an ion bifa ionitiin yoo taa'e irra more wanti ta'uu danda'a akkasuma immoo the ionic compoundin immoo kan immoo the ionic metalin sun immoo jechuudha to exist as an element bifa elementiitiin taa'uu barbaaduu danda'a fakkeenyaaf jettee sanatti agarsiisu sodium plus copper sulfate otoon jedhee jechuudha iddoo kanatti copper sulfate sana booda iddoo kanatti ilaala sodiumiin as jira copper sulfatein jira bifa kanaatiin yoo solution tokko keessa keenya jechuudha iddoo kanatti reaction ni gaggeeffama sodiumiin kuni copperii caalaa jechuudha maalat is more reactive why because it is found as the top of the copper element ida waan ta'eef copper element as jira sodium immoo sa jira as jira kanaaf iyyuu which one is more reactive this one sodium maalifi reactivity series keessatti asii gadi gaafa deemnu in decreasing order of reactivity element idaatiin ta'a waan ta'eef jechuudha sanaaf iyyuu gamma iddoo kanatti sodiumiin kun kana maal gochuu barbaada jechuudha replace godheeti sodiumiin bifa iron formitiin ta'uu barbaada copperiin immoo bifa elemental formitiin ta'uu barbaada jechuudha that means sodium sulfate nuu kenna jechuudha iddoo kana sodium sulfate iddoo kanatti lama qabdi kuni plus
copper molecule ta'ee taa'uu barbaada jechuudha iddoo kanatti. Sababiin isaa maalifidha kun iddoo kanatti soodiyemii kana too gargar diigne maal ta'a? This sodium ion plus sulfate ion jedhamti kan iddoo kanatti ta'u jechuudha. Plus copper molecule. Copperiin kun bifa molecule ta'uu barbaada. Sodiumiin kun garuu bifa in the ion form dhaateen kan ta'uu barbaadu jechuudha. Why? Because it is more reactive gatii ta'e jechuudha. Kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Therefore jedha gaddoo kanatti. Isuma amma kana the elemental metal will displace the ionic metal. Elemental metal inni kun jechuudha. Maal displace gochuu barbaada jechuudha amma the ionic metal isa kana maal godha displace godha jechuudha. And the two swap places jedha. Yookaan immoo bakka isaanii maal godha wal jijjiiru jechuudha. A metal can displace metal ions listed below it. Iddoo kanatti meetaaliin tokko jechuudha kan displace metal ion kan inni displace gochuu danda'u listed below isaa kan jiru yoo ta'edha. Meetaaliin tokko irra keessa jira yoo ta'e jechuudha. Reactivity series keessatti isa meetaalii isa gajjallaa jiru yookaan immoo isa jala jiru maal gochuu danda'a displace gochuu danda'a. Eenyu keessatti kan jirudha in the activity series keessatti but not above. Irra keessa kan jiru garuu wanti gochuu hin danda'u. Inni kan biraan iddoo kanatti isinitti agarsiisu. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti jechuudha sodium sulfate otoo nuun jedhate iddoo kanatti sodium sulfate plus copper otoo nuun jedhee iddoo kanatti jechuudha iddoo kanatti no reaction idha iddoo kanatti. Sababiin isaa maalifidha? Copperiin kuni sodiumii kana maal gochuu hin danda'u? Replace gochuu hin danda'u. Why? Because it is below in the what? In the reactivity series. Copperiin eessa keessatti argama? Copper is below what? Below the sodium metal in activity series keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu no reaction ta'a jechuudha rookan. Iddoo kanatti ilaalaa fakkeenyaatii fi zinc plus copper ion jedha iddoo kanatti jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti copper ioniin kun callisee nama dhufee miti. Copper sulfate irraatii dhufuu danda'a. Copper sulfate fakkeenyaatti bifa kanaatiin jechuudha. Copper sulfate irraatii kana gaafa wanti goonu copper ion plus sulfate ion jedhamti kan inni kennu. Copper ion plus sulfate ion. So copper ioniin iddoo kanatti jechuudha kan inni dhufe. Kana jechuun plus zinc faana gaafa ta'u jechuudha salphaanumatti. Plus zinc. Gaafa goonu iddoo kanatti isheen kun copper ion inni ture kun jechuudha bifa maalitiin ta'uu barbaada bifa copperiitiin taa'uu barbaada. Sababiin isaa maalifidha? Sababiin isaa zinkiin inni kuni it is upper in the what? In the activity series keessatti above the copper metalii gararraa waan jiruudhaatiif jechuudha. Sana booda zinc metalliin kun jechuudha in elemental formidhaan taa'uu isaarra in ion formidhaatiin taa'uu barbaada jechuudha. So elektirooniin lama isa kanaaf kenneetu jechuudha. Asirratti elektirooniin lama asitti transfer taateetu kuni copper formii ta'a jechuudha. Copper metal formii qabaata jechuudha. Zinkiin kun immoo ion bifa yookaan immoo ion formii qabaata jechuudha iddoo kana. Sababiin isaa maalifidha? Zinkiin inni kuni eessatti argama? Copper ion gararratti waan argamuudhaaf. Eenyu keessatti? Activity series keessatti. Iddoo kanatti ilaala. Zinc copperiin iddoo kana jira. Copperiin iddoo kana jira. Zinkiin immoo isa jira iddoo kana jira. So copper is below what? Below zinc. In what? In the activity series keessatti. Kanaafiyyuu zinkiin kuni copperii kana maal gochuu danda'a jechuudha. Replace gochuu danda'a jechuudha. Replace gochuu danda'a jechuudha. Garuu faallaan kanaan hojjetu asitti. Fakkeenyaaf ta'u akkas ta'e zinc ion too ta'e iddoo kanatti kun aqueous ta'e jechuudha. Plus copper molecule too ta'e iddoo kanatti kun immoo solid too ta'e jechuudha. Kun iddoo kanatti copperiin kuni maal gochuu hin danda'u? Isa kana replace gochuu hin danda'u. Kanaafuu iddoo kanatti maal ta'a jechuudha? No reaction jennaan jechuudha iddoo kanatti. There is no reaction. Reactioniin hin jiraatu jechuudha. Reactioniin hin jiraatu jechuudha. Inni kan biraan however silver cannot displace copper ions from the solution. Asirraati inni kan biraan immoo copper ionii kana silveriin immoo displace gochuu hin danda'u. Sababiin isaa maalifidha? Silveriin it is below the copper elementi waan jiruudhaatiif jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Copperiin iddoo kana jira. Iddoo kana. Silveriin immoo iddoo kana kan isheen jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu egaa copperiin kuni silverii kana displace godha malee silveriin kun copperii kana maal gochuu hin danda'u? Displace gochuu hin danda'u jechuudha. Displace gochuu hin danda'u. Kanaafiyyuu silveriin kun jechuudha copperii kana maal gochuu hin danda'u? Displace gochuu hin danda'u jechuudha. Iddoo kanatti maal jira? This is because silver is found below what? Below copper in what? In the activity series. It is important to distinguish between the displacement of hydrogen from an acid and hydrogen from water.
meetaaliin tokko haayidroojinii displace godha asiidii irraati akkasuma immoo weetarii irraati kan jedhu immoo distinguish gochuun immoo kan gargar baasuun immoo dirqamadha jechuudha. Yookaan immoo baay'ee bu'aa qabeessadha. Sodium is highly active. Sodiumiin activeidha. And is able to displace what? Hydrogen from what? From water. Akkuma jalqaba irratti iddoo kanatti kaa'ame jechuudha. Sodiumiin as keessa jira miti. Kanaaf iyyuu maal gochuu danda'a jedha iddoo kanatti displaces hydrogen gas from what? From cold water, from steam. Cold water irraatis steam irraatis displace gochuu danda'a. Tana water as a whole displace gochuu danda'a jechuudha iddoo kanatti hydrogen gas irraati. So iddoo kanatti egaa soodiyemiin kuni gaafa weetarii faana wal nyaatu hydrogenii kana maal godha jechuudha displace godheeti maalluu kenna iddoo kanatti sodium hydroxide uuma sana boodama hydrogen gaasiin immoo nafaar jechuudha lafatti. Inni kan biraan less reactive metals like iron, zinc cannot displace what? From hydrogen from water. But do readily react with what? React with acid. Iddoo kanatti fakkeenyaatiif zinc plus water otoo hin jedhee jechuudha iddoo kanatti no reaction iddoo kanatti jechuudha. No reaction. Iddoo kanatti kuni liquid isaa ta'u gaazii isaa ta'u sababiin isaa maaliifidha? Ironii faa zinkiin faa maal gochuu hin danda'an jedha iddoo kanatti. Iddoo kanatti zinkiin iddoo kanatti jechuudha. Zinkiin iddoo kanatti steamii irraati maal gochuu danda'a? Steamii irraati gadhiisuu danda'a. Garuu maalidha? Cold water irraati maal gochuu danda'u? Wal nyaachuu hin danda'u. Inni kan biraan ayireniitu immoo too fudhanne jechuudha. Ayiren iddoo kana kan jiru jechuudha innis immoo. Ayireniin immoo iddoo kana kan jiru innis immoo cold water faana wal nyaachuu eenyu faana malee gaazii kan ta'e faana malee jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti koolii liquid yoo ta'e then it is no reaction ta'a jechuudha. Garuu zinc plus water otoo hin jedhe iddoo kanatti jechuudha. Sana booda immoo gaaz foormii too ta'e reaction inni gaggeeffamaa jechuudha sana booda. Maal ta'a? Zinc hydroxide ayin bifa kanaatiin ta'eeti plus hydrogen gaasiidha jechuudha kan iddoo kanatti nuu kennuu barbaadu jechuudha iddoo kanatti. Reaction hin jira jechuudha. If it is gas yookaan immoo steam yoo ta'e. Inni kan biraan gaafa wanti faana wal nyaatan illee maal gochuu danda'u? Displace gochuu danda'u jechuudha. Eenyu faana gaafa wal nyaatan? Acidii faana gaafa wal nyaatan jechuudha. Acidii faana gaafa wal nyaatan jechuudha. Garuu maadha? Cannot displace from what? From water. It is cold yoo ta'e iddoo kanatti. Cold yoo ta'e. Malee steam waterii faana maal ta'u jedhee iddoo kanatti zinkiin faa wal nyaachuu danda'u jedhee iddoo kanatti. Displaces hydrogen gas from what? From steam and acids. Inni kan biraan isaan kun immoo maal gochuu hin danda'an jenneera? Displace gochuu hin danda'an eenyurraati? Weetarii immoo guutummaa isaarraati jechuudha. Eenyurraa qofaadha kan isaan displace gochuu danda'ani? Only from what? From the acids. Inni kuni kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? Those metals that can displace hydrogen ions from an acid are easily recognized by what? By their position above hydrogen in the activity series. Activity series keessatti egaa hydrogen ion replace godhumo replacing godhan kan jedhu weetarii faana no acidii faana acidii irratti jechuudha. Acidii irratti yoo acidii ta'e weetarii yoo ta'u baate salphaadhumatti akkamitti gargar baasuu dandeenya iddoo kanatti hydrogen moleculein iddoo kana jira sana booda isa galarratti argamu taana hundi isaanii maal gochuu danda'aniiru asirratti kunis acidii faana wal nyaateera kunis acidii faana wal nyaateera sana olitti kan jiranis maal ta'aniiru iddoo kanatti kunis immoo acidii faana sorry inni kunis immoo maal ta'eera acidii faana wal nyaateera kanaafiyyuu elementoonni isaan hydrogenii kana ol jiran hundi isaanii jechuudha reactivity series keessatti hundi isaanii maal godhaniiru displace godhaniiru jechuudha hydrogen eenyurraati from the acids from what from the acids ishee kana qormaata irratti isinii fiduu danda'a all elements that is found above the hydrogen molecule in the reactivity series can displace hydrogen gas from the acids in jechuu danda'a. Kanaaf inni kun dhugaadha jechuudha. Sababiin sama fedha asittis acidii irraati asittis immoo acidii irraati displace godhaniiru waan ta'eef hydrogen molecule dhaatiin olitti kan argaman hundi isaanii jechuudha maal gochuu danda'u displace gochuu danda'u jechuudha. Eenyu keessatti acidii keessatti garuu bishaan keessatti garaagarummaa qabu laala. Iddoo kanatti cold waterii haa ta'u steam waterii keessatti wansi godhan. Iddoo kanatti garuu steam waterii qofadha. Iddoo kanatti immoo sirumaayyuu steam waterii ta'e cold waterii hin jiru nuun jedhe. Kanaafiyyuu iddoo kanatti maal nuun jedha the boundary between the metals that react with water and those that do not iddoo kanatti warri bishaan faana wal nyaatanii fi warri bishaan faana wal nyaanne it is hard to mark jedha iddoo kanatti yookaan immoo gargar baasuunsa baay'ee xiqqoo ishii hin jabaataa jechuudha gara maleema tokko for example calcium is quite reactive with water kana jechuun calciuminii guutummaadhumatti waterii faana wal displacing godha kana jechuun cold waterii isaa ta'uuti kan biraammoo steam waterii isaa ta'uuti jechuudha. Maal sababni isaa iddoo kanatti calcium kan jedhu asittidha kan inni nuu kenname. Asitti immoo isaan kun maal gochuu danda'u?
cold water irraatis steam water irraatis maal gochuu danda'oneera displace gochuu danda'oneera hydrogen gaasii jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti whereas magnesium does not react with what? With cold water but does displace hydrogen from what? From the steam. Steam irraati maal gochuu danda'u jedha ammoo magnesium immoo jechuudha displace gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu cold water fi steam water gaafa ta'u yookaan immoo bishaan liquid ta'uu danda'a iddoo kanatti baay'ee cold water gaafa jedhu jechuudha. Akkasuma immoo cabbii isa jennu sana jechuudha. Isa irraati displace gochuu hin danda'an. Garuu maal steam water gaafa bifa hurkaatiin jiraatan maal gochuu danda'u displace gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf it is hard to make a boundary between the metals. Meetaaliin kamtu bishaan faana wal nyaata kamtu bishaan faana wal nyaatu kan jedhu gargar baasuun ni cimaa jechuudha. A more sophisticated calculation involving electrode potentials is required to make accurate predictions in this area. Asirratti egaa accurate prediction yookaan immoo tilmaama sirrii kennuudhaatiif jechuudha sophisticated calculation ni barbaachisa. Yookaan immoo calculation keessa gadi fagaate jechuudha. So iddoo kanatti inni kan biraan maal the activity series of common cations and anions are given in table below. Inni kuni asitti this one is electrochemical series jennaan isa kanaati. Electrochemical series. Series jennaan isa kanaatiin iddoo kanatti. Electrochemical series dha isaan kun jechuudha. Inni silaa maal ture reactivity series dha. Inni kuni reactivity series dha. Inni kun jechuudha. Inni gadi garuu maadha? It is electrochemical series dha. Garuu waanuma tokkodha kan isaan ibsan jechuudha. Sila maal jennee ture iddoo kanatti maal jedha? The discharge of the easy of discharge what increases downward jedha. Gaafa asii gadi deemnu jechuudha. Isaan kun maal ta'uu barbaadu? Ammistaan itti dafanii discharge ta'uu barbaadanii dabalaadha kan inni deemu jechuudha. Kana jechuun sila maal jennee ture as keessatti? Sila iddoo kanatti lithiyeemiin inni kun maal ta'uu barbaadan siniin jedhe. In iron formidaatiin taa'uu barbaada. In elemental form isaarra siniin jedhe. Asitti immoo kopperiin kun immoo fakkeenyaaf goldiin fa'aa jechuudha. In elemental formidha kan isaan taa'uu barbaadan. Bifa maalirra jenneerra? Bifa chaarjiitiin taa'uu isaanii mannaa jechuudha. Yookaan immoo bifa ayiniitiin taa'uu isaanii mannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti gaamma laala. Lithiyeemiin kun dafee discharge hin ta'u. Potaasheemiin garuu isa dursee discharge ta'uu barbaada. Fakkeenyaaf soolushinii wayii keessa liitiyem ayiniidhaatii fi akkasuma pootaasheem ayinii yoo jiraatanii kan dursee discharge ta'uu isa kamidha jechuudha. Pootaasheem ayiniin kun discharge first ta'a jechuudha. Inni kun discharge ta'uu barbaada jechuudha dafee. Eenyurra? Liitiyemiirra. Garuu immoo gaafa soodiyemii faana walitti finnu immoo soodiyemiitu immoo dafee isaan kana lamaan caalaa jechuudha discharge ta'uu barbaada. So bifa kanaatiin gaafa deemnu gaa isaan kun iddoo kanatti copper ayiniin, silver ayiniin akkasuma immoo gold ayiniin isaan kun maal ta'uu barbaadu discharge ta'uu barbaadu jechuudha isaan kun dursanii. Sababiin isaa maaliifidha? Sababiin isaa silveriin kun fa'aa bifa maaliitiin ta'uu barbaada siniin jedheera gara oliitti bifa elemental formitiin ta'uu barbaada. Kanaaf iyyuu silveriin kun bifa ayiniitiin taa'uu isaarra bifa elemental formitiin taa'uu waan barbaaduudhaatiif jechuudha. Elementii kam caalayyuu? So it discharged first. Kanaaf iyyuu discharge ta'a jechuudha jalqaba irratti. Inni kan biraan immoo gaafa anaaniinitti dhufnu immoo isaan kun kaata'anii turan. Isaan kun immoo anaaniinitti gaafa dhufnu immoo iddoo kanatti fluoriin, salfeet ayin, naayitireet ayin, iddoo kanatti immoo kaarbooniik asiid, kaarboneet ayin, iddoo kanatti klooriin ayin, biroomiin ayin isaan kunis immoo jiru jechuudha. Isaan kunis gaafa asii gadi deemnu discharge kan isaan ta'uu barbaada isaan kanadha jechuudha. So iddoo kanatti kan isin qabachuu qabdan jechuudha. Kan isin qabachuu qabdanii ispeeshaalii warra jala jiru kana jechuudha. Warra jala jiru kana. Ispeeshaalii hydroxide ayin isaan kanaaf isaan kan akkasuma immoo isaan kana jechuudha. Almost isaan kana carraan isaanitti discharge ta'uudhaaf qaban almost zero. Isaan kun jiraannan jalqaba irratti discharge ta'u jechuudha. Inni kan biraan copper ayin, silver ayin, gold ayin, hydrogen ayin isaan kanallee sirriitti qabachuun sinirra jiraata jechuudha. Isaan akka isaan as the bottom of the electrochemical series keessatti akka isaan argaman jechuudha. Asirratti ilaala. Kuni asii gadee maal ta'aa deema? Increase ta'aa deema. Inni gara oliyoo decrease ta'aa deema ture asii gadee jechuudha. Asii gadee maal ta'aa ture? Decrease ta'aa deema ture. Inni kun immoo asii gadee increase ta'aa deema jechuudha. Isa kanallee akkasiin gargar baastanan barbaada. Asirratti maal jedha? The ions that are lower in the electrochemical series gets discharged in preference to those above them jedha asirratti. Ayinoonni loyeritti argaman yookaan immoo gara gaditti argaman jechuudha. Electrochemical series keessatti jalqaba irratti maal ta'uu barbaadu jechuudha? Discharge ta'uu barbaadu jechuudha iddoo kanatti. For example iddoo kanatti jechuudha. If a solution has potassium ioniidhaatii fi copper ayinii yoo qabaate then amma fakkeenyaatii fi electrolysis keessa jira jennee haa yaadnu iddoo kanatti. Electrolysis sana booda electroodii tokko asitti qabna jennee haa yaaduuti tokko immoo asitti
qabna jedhee haa yaadu. Sana booda bifa kanaatiin connected ta'edha. This one is terminal positive battery, this one is negative terminal. So karaan kun maala? That is this one is anode, this one is what? Cathode ta'e jechuudha asirratti. Amma gaa asirratti wanti lamatu jira jennaa jaannu. Potassium ioniidhaatii fi akkasuma immoo copper ioniitu jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti potassium ion that is kanaadhaa fi akkasuma immoo copper ioniitu jira jennee haa yaannu iddoo kanatti jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu gara kamitti kan isaan deemuu barbaadanii? Gara cathode kanaatti. Why? Because the cathode is what? Negative discharge gadi ta'e jechuudha. Sana booda gaa erga iddoo kana ga'anii potassium ionii kana immoo iddoo kanatti kalarii isiniif jiru. Potassium ionii kana immoo copper ionii kanatu dafee iddoo kanatti discharge ta'aa kan jiru gargar baasna jechuudha. Kanaaf iyyuu dhaqneetu maal goona jechuudha? Potassium ionii fi copper ionii kana electrochemical series keessa dhaqnee ilaalla. Electrochemical series keessatti gaa inni gara gadiitti argamu yookaan immoo as the bottom yookaan immoo as the lower of the electrochemical series keessatti kan argamu dafee maal ta'uu barbaada jechuudha? Discharge ta'uu barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa iddoo kanatti ilaala. Iddoo kanatti potassium asitti argama, asitti argama potassium keenya jechuudha. Iddoo kanatti immoo copper ion immoo iddoo kanatti argama. Kanaaf iyyuu isa kamtu dafee discharge ta'a jechuudha. Copper ion dafee discharge ta'a jechuudha. So copper ion kun maal ta'a jechuudha? Copper ion kun jechuudha iddoo kanatti elektiroonii lama fudhatteeti maal ta'uu barbaada jechuudha? Give that what? Copper molecule ta'uu barbaada jechuudha iddoo kanatti. Copper molecule kennuu barno copper atom nuu kennuu barbaada jechuudha iddoo kanatti. Potassium ion akkasumatti ta'a jechuudha as keessa. Iddoo kanatti maal jedha? For example, if a solution has a potassium ions and copper ions yoo qabaate, the copper ions will accept electrons and get discharged as a copper atoms first jalqabarati. Why? Because it is found at the bottom of the electrochemical series. So it is found as the lower in the electrochemical series. Inni kan biraan potassium ions will not be what? Affected. As akkuma jiru ta'a jechuudha potassium ion kun. Hin jijjiiramu jechuudha. Potassium ion akkuma jiru ta'a jechuudha. Inni kan biraan in general if two or more positive ions migrate to the cathode. Isaan asitti isin agarsiisna jechuudha. Migrate yoo godhan jechuudha gaa positive ion lama jechuudha. The ion in the lower series is discharged preferentially. Inni gara gaditti argamu jechuudha. Yookaan immoo at the bottom of the electrochemical series keessatti kan argamu jalqabarratti maal ta'a jechuudha? Discharged ta'a jechuudha. Eessa keessatti? Cathode irratti jechuudha. Similarly, if two or more negative ions migrate to the cathode, to the anode. Anioniin yookaan immoo warri negative charge qaban immoo jechuudha gara anodiitti yeroo migrate godhanii the ions in the lower in the series yookaan immoo electrochemical series keessatti warri lower irra jiranii jalqabarratti discharge ta'u jechuudha preferentially. Kana jechuun fakkeenyaaf iddoo kanatti wanti qabnaa jennuti kun electrodeedha, kunis immoo electrodeedha ta'uu hin jedhe baatirii iddoo kanatti qabaa jennuti. This one is anode ta'am jire kun positive terminal kun immoo cathode. Asirratti egaa fakkeenyaaf chlorine ion iddoo kana jira jennu inni kan biraan immoo hydroxide ion iddoo kana jira jennu hydroxide ion. Sana booda hydroxide ioniin kun gaafa dhufe iddoo kanatti gara kanatti migrate godhan jechuudha. Akkasuma immoo chlorine ioniin kunis immoo gaafa gara kanatti migrate godhanii isaan kana lamaan keessaatii kamtu dafee discharge ta'a kan jedhu gargar baasuudhaatiif jechuudha. Chlorine ioniidha immoo hydroxide ioniidha kan jedhu dhufneeti electrochemical series keessa dhufnee ilaalaa jechuudha. Electrochemical series keessatti kan gara gadiitti argamu eenyudha? Hydroxide ioniidha. Chlorine ioniidha jechuudha. Chlorine ioniidha hydroxide ion. Kanaafiyyuu electrode kanarratti yookaan immoo anode electrode kanarratti jechuudha kan dafee discharge ta'u eenyudha jechuudha? Hydroxide ioniidha jechuudha. Kana booda hydroxide ioniin keenya asitti maalluu kenna jechuudha? Hydroxide ion gives two water molecule plus oxygen ion or no oxygen gas plus iddoo kanatti kan nu kennu 4 electronidha kan nu kennu jechuudha. Iddoo kan almost 4 jira. Inni kun akkamitti akka inni wal nyaate gargaritti isinitti agarsiisa. Akkamittiin 4OH kun 2 water molecule oxygen gaasiidhaati 4 electron akkamitti akka inni kenne gargaritti isinitti agarsiisa jechuudha. So isa kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. So preferential discharge amma iddoo kanatti egaa isa kamtu dursee discharge ta'a yookaan immoo isa kam cathode have reaction irratti akkasuma immoo electrode anode have reaction irratti isa kamiin barreessina kan jedhuga electrochemical series irratti hundoofneetu gargar baafnu electrochemical series irratti gargar baafneetu hundoofneetu gargar baasnaa jechuudha asirratti. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan immoo the concentration of the ion is immoo murteessaa jechuudha asirratti. Concentration of what? The ion. Kun egaa preferential discharge tokkodha jechuudha inni kun. Inni kan asirratti gamaa jira the higher the concentration of the ions in electrolytic cell
yookaan immoo electrolytic solution greater is the probability of being discharged as the anode. Kuni asirratti concentration isaa baay'ee taanaan jechuudha. Baay'ee taanaani kan jalqaba discharge ta'u isa concentration isaa baay'ee sana ta'edha. We don't consider about the electrochemical series. Yeroo sana waa'ee electrochemical series wanti nu gochuun jiru sana jechuudha. For example, a solution of sodium chloride in water contains two types of anions, chloride ion and hydroxide ion. Asirratti sodium chloride jechuudha. Sodium chloride gaafa jennu sodium chloride waterii keessatti gaafa wanti ta'u jechuudha. Amma maaltu jira jechuudha. Sodium ion jira. Akkasuma immoo hydrogen ion jira. Water molecule irratti kan dhufu. Akkasuma immoo chlorine ion jira. Hydroxide ion jira. Sana booda gaamma isaan kun gara kaatoodiittidha kan isaan muuf godhani, isaan kun immoo gara kamittidha kan isaan muuf godhani, gara aanoodiittidha jechuudha kan isaan muuf godhan. Asirratti gaamma jira the hydroxide ions are in the lower electrochemical series. Electrochemical series keessatti hydroxide ion kun as the lower irrattidha kan inni argamu. Akkuma asitti argitan kana jechuudha. When we compare it with what? With the chlorine ion gaafa wanti goonu jechuudha. Kanaafiyyuu gaamma bifa akka electrochemical series irratti jalqaba discharge kan ta'e ture hydroxide ion ture. Hydroxide ion jalqaba irratti maal ta'a ture? Discharge ta'a ture. Garuu asirratti if the concentration of this chlorine ion is more concentrated ta'eera yoo ta'e jechuudha, then chlorine ion kanatu maal ta'a jechuudha? Discharge ta'a jechuudha jalqaba irratti. Yoo maal ta'e if the concentration of chlorine is what? Greater than the concentration of hydroxide ion. We don't consider about what? About the electrochemical series. If it is concentrated solution. But if the concentration of the chloride ion is much higher than that of the hydroxide ion. When concentration hydroxide ion irra yoo caalate, then the chloride ions get discharged first ta'a jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf asirratti maal laaluu dandeessu concentrated waan jedhamu jira yookaan immoo cunqoo isa jennu sana natti fakkaata concentrated video tan irratti sirriitti na walitti ilaalla akkasuma immoo dilute kan jedhu jira. Dilute jechuun fakkeenyaaf concentrated sodium chloride akkasuma immoo dilute sodium chloride yoo nuun jedhe iddoo kanatti jechuudha. Concentrated sodium chloride taanaanii the concentration of sodium chloride garmadeedhuma tokko kan water molecule irra ni caala jechuudha. Yeroo sana maal ta'a jechuudha? Chlorine ionitu discharge ta'a jechuudha innasaan. Anode irratti jechuudha. If it is dilute yoo ta'e immoo sodium chloride xiqqoodha jechuudha. Xiqqoodha yookaan immoo callabbaa isa jennu sana. Kanaafiyyuu kuni xiqqoo gatii ta'e iddoo kanatti hydroxide ion kanatu maal ta'a jechuudha? Discharge ta'a jechuudha. Yeroo sana if it is dilute yoo ta'e electrochemical series fayyadamna yeroo sana jechuudha. Dilute yoo ta'e. Garuu concentrated yoo ta'e we don't consider about what? About the electrochemical series. Inni kan biraan the nature of the electrode wanti jedhamu jira. The nature of what? The nature of the electrode. If the electrode is used as inert, electrode nuti fayyadamnu suni yoo inert ta'e yookaan immoo inert gaafan jedhu unreactive jechuudha karaa biraatiin. Inert gaafa jennu it is unreactive. Unreactive yoo ta'e made of less reactive material such as graphite, platinum. Yookaan immoo wal nyaachuudhaatiif kan wanti hin qabne jechuudha salphaadhumatti. Kan fedha hin qabne jechuudha. Then the electrode does not play any role in deciding the preferential discharge of ion at it. Preferential discharge murteessuu irratti dhiibbaa hin fidanii jechuudha elektiroodonni. Gaafa yoo maal ta'an unreactive yoo ta'an fakkeenyaatiif graafaayitii fi plaatineemii yoo ta'an jechuudha. Isa kana sirriitti qabachuu qabu. Plaatineemii fi graafaayitiin it is inertii electrode akka isaan ta'an beekuu qabdu jechuudha. But better iddoo kanatti when the electrode is used as active. Electrodiin nuti fayyadamni sun immoo active yoo ta'an jechuudha. Made of active material such as copper, silver and nickel yoo ta'an immoo jechuudha. Fakkii warra akkasii yoo ta'an immoo it takes part in the electrode reaction. Electrode reaction keessatti maal ta'u jechuudha amma take part ta'u jechuudha. Yookaan immoo keessatti wanyaasa ni gaggeessu jechuudha mataa isaaniitiin. Plays an important role in deciding which the ions which will preferentially discharge. Discharge kan inni ta'u jalqaba irratti wanti gaggeessu jechuudha. In such a case, anions migrate to the anode. Anioniin gara kamitti migrate godhu? Anoditti migrate godhu. Garuu maal hin ta'an? Do not get discharged. Discharged hin ta'an. Instead of the active anode, it itself loses electrons and forms what? Ions godhu jechuudha naasan. Iddoo kanatti migrate gaafa godhan jechuudha. Anioniin yookaan warri negative charge qabanii garuu maal hin ta'ani? Discharge hin ta'ani.
garuu maalidha bakka isaanii jechuudha bakka isaanii discharge ta'uu malanii active electrodiin sun yookaan immoo anodiin sun jechuudha it itself maal gochuu jalqaba jechuudha losses of electrons and forms what forms ions. For example, if in the electrolysis of copper sulfate solution keessatti using graphite electrode amma gaddoo kanatti graphite electrode taanaani this one is what inerty dha jechuudha amma iddoo kanatti inerty electrode sababiin isaa maal filanne iddoo kanatti inerty yookaan immoo unreactive electrode graphite fi platinum dha. By the way asirratti kan biraan siniin dhufu graphite way platinum hin gaafata yookaan immoo copper silver nickel dha siniin jira jechuudha kan biraa wanti biraa sinitti dubbatu hin jiru. So iddoo kanatti inertii gaazii yoo inertii electrode yoo fayyadamne jechuudha amma electrolysis keenya irratti dhiibbaan fiduun jiraatu jechuudha. Kanaaf iyyuu copper sulfate dha miti asirratti copper sulfate gaafa ta'u iddoo kanatti electrode yoo qabaanne iddoo kanatti jechuudha kan biraa electrode iddoo kanatti yoo qabaanne here we have a potential difference yookaan immoo iddoo kanatti potential difference bifa kanaatiin yoo qabaanne jechuudha. Asirratti copper sulfate gaafa jedhuga iddoo kanatti kun this one is positive this one is negative this one is cathode this one is anode jechuudha karaa biraatiin this one is anode this one is what cathode. Asirratti gaa copper sulfate solution gaafa ta'u eenyuun fakkeessa jira jechuudha copper ioniin keessa jira jechuudha kan biraanu sulfate ioniin keessa jira jechuudha. Inni kan biraanu hydrogen ioniin keessa jira jechuudha inni kan biraanu immoo hydroxide ioniin keessa jira jechuudha. Why? Because it is the electrolysis of copper sulfate solutions jedha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu gaama copper ioniin kunii fi hydrogen ioniin kuni gara kanattidha jechuudha kan isaan move kaanii copper ion akkasuma immoo hydrogen ion ta'a jechuudha iddoo kanatti inni kan biraan immoo asitti hydroxide ioniin as dhufa akkasuma immoo sulfate ioniinis immoo iddoo kana dhufa jechuudha. Sana booda gaa erga akkas ta'eeti amma asirratti kuni inertii electrodeedhaan inertii electrode gaafa ta'u preferential discharge irratti dhiibbaan fidu hin jiraatu jechuudha yookaan immoo take part hin ta'u jechuudha iddoo kanatti. Ijaa kanaatiif gaama iddoo kanatti kan discharge ta'uu ni barbaanna iddoo kanatti immoo kan discharge ta'uu ni barbaanna jechuudha. So cathode have reaction irratti yookaan immoo as a cathode reaction irratti amma gaa isaan kan lamaan keessaatti kamtu discharge ta'a adda fi jenneeti gargar baasna jechuudha. Copper ion dha moo hydrogen ion dha kan jedhu jechuudha. So copper ion too fudhanne it is at the bottom of the electrochemical series keessatti argama. Iddoo kanatti ilaala. Hydrogen irra keessa jirti copper ion immoo jala jira. Kanaaf iyyuu kan dursee discharge ta'u jechuudha. According to what? According to the electrochemical series copper ion is discharged first. Kanaaf iyyuu hydrogen ion akkasumatti ta'a copper ioniin discharge ta'a jechuudha iddoo kanatti copper ion iddoo kanatti copper ioniin sana booda maal godhu jechuudha electronii lama ofitti fudhatteeti maal nuu kennite jechuudha copper metaalii nuu kennite jechuudha iddoo kanatti solid nuu kennaa jechuudha iddoo kanatti. Sana booda iddoo kanatti kana arganne booda anodii irratti immoo sulfate ioniin jira akkasuma immoo hydroxide ioniin jira. Amma asirratti waa'ee concentrated waa tokko dubbachaa hin jiru. Gatii ta'e eenyuun fayyadamna jechuudha. Electrochemical series keessa dhaqnee ilaalla jechuudha. By the way gaama asirratti qormaata irra teessan electrochemical series inni kun isiniin kennamu. Kana shamaddaduun isinirra jiraata jechuudha. Shamaddaduun isinirra. Kanaaf iddoo kanatti ilaala. Sulfate ion ilaala iddoo inni jiru iddoo kana jira. Iddoo kana immoo hydroxide ion jira. Kanaaf iyyuu sulfate ion discharge ta'u takkaadhumayyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu hydroxide ion discharge ta'a jechuudha iddoo kanatti. Hydroxide ioniitu discharge ta'a jechuudha asirratti. Hydroxide ioniin discharge ta'a. Sana booda maal kenna iddoo kana 4 jira. Sana booda 2 water molecule plus oxygen gas plus 4 electronii nuu kenna jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti kuni akkamitti akka inni 4 hydroxide ion iddoo kanatti kan akkamitti barreessite jechuu dandeessu iddoo kanatti jechuudha. Isa isinitti agarsiisu iddoo kanatti. Amma hydroxide ioniin tokko iddoo kanatti jiraa jennu iddoo kana jechuudha. Sana booda discharge ta'aa jennu iddoo kanatti. Hydroxide ioniin kun hydroxide fi akkasuma immoo electronii nuu kennee jennu electronii tokko. Sana booda sitti ilaala. Kunis unstable dha kunis maalidha unstable dha. Ammas immoo iddoo kanatti hydroxide ioniin kan biraan iddoo kanatti OH shidhaa fi akkasuma immoo 1 electronii nuu kennee jennu. Iddoo kanatti kuni OH'n kunii fi OH'n kuni jechuudha iddoo kanatti OH'n kunii fi OH'n kuni wal nyaataniiti maal nuu kennu iddoo kanatti water molecule dhaatii fi water molecule plus oxygenii tokkodha kan isaan nuu kennan jechuudha. Isaan kun lama wal nyaatanii plus what plus 2 electron. Akkasuma immoo ammas OH'n kan biraan ammas maal nuu kenna jechuudha iddoo kanatti OH plus 1 electron iddoo kanatti jechuudha. Ammas kan biraan immoo OH'n tokko maal kenna jechuudha OH plus
1 elektiroonii kennaa jechuudha iddoo kanatti. Sana booda ammas OH'n kunii fi OH'n kun jechuudha unstable gati ta'anii wal nyaataniitu isaan kun lamaan jechuudha maalluu kennu water molecule plus oxygenii tokko plus 2 elektiroonii nuu kennu jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaa iddoo kanatti ilaala kun lamaan oxygen water molecule lama qabna. Plus oxygen isheen kun lamaan oomega taati jechuudha 2 molecule taati jechuudha iddoo kanatti wal nyaatte. Oxygen molecule ni kenni plus 4 elektiroonii ta'e jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf bifa kanaatiin gargar baasuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda isin yeroo hunda kana barreessuun isin irra jiraatu. Ishuma kana qofa shamadda iddoo jechuudha. It is common dha bakka. Hydroxide ion ni discharge ta'a taanaan gives us what 4 hydroxide ion gives 2 water molecule plus oxygen gas plus 4 electron ta'a jechuudha yeroo hundaayyuu. Kun egaa yoo maal ta'edha if it is inni kun yoo maal ta'edha if it is what if it is the electrode is what inert yoo ta'edha inert yoo ta'e jechuudha. Garuu ammoo yoo inert ta'uu baate active electrode yoo fayyadamne. However jedheeti iddoo kanatti if the electrolysis of copper sulfate solution is performed using what copper electrodes copper electrode fayyadamne yoo wanti goona ta'e jechuudha. Amma gaa copperiin kun maal dha it is active electrode dha active electrode. Gaafa active electrode ta'uu maal ta'anidha iddoo kanatti maal jedha? But when the electrode is used is active made of active electrodes such as copper, silver, nickel yoo ta'e jechuudha. It takes place it takes part in the electrode reaction and plays an important role in deciding what the ions which is preferential discharge. Iddoo kanatti maal jedha? In such case anions migrate to the anode but what do not get discharged. Anioniin gara anodiitti move ni ta'u garuu maal hin ta'an discharge hin ta'ani. Garuu bakka sanaa maal ta'edha? Instead the active anode itself loses what? Loses electrons and what? Forms ions. Electrodiin sun mataansaa jechuudha. Electrodiin sun mataansaa maal gochuu jalqaba jechuudha. Amma electroniin loos godheetu ayinii uumuu jalqaba jechuudha. Kana jechuun gama iddoo kanatti ilaala. Bifa kanaatiin electrodii iddoo kanatti qabaa jennee yaadnuti. Iddoo kanattis immoo electrodii qabna. Sana booda iddoo kanatti baatirii keenya faana connect ta'eera jennu kun plus kun immoo negative. So this one is anode, that is means positive charge. This one is negative charge, cathode. Sana booda gaama as keessatti copper sulfate kana keessa eenyufaa jira? Copper ioniin jira. Akkasuma immoo hydrogen ioniin jira. Akkasuma immoo sulfate ioniin jira. Akkasuma immoo maaltu jira? Hydroxide ioniin jira. Sana booda copper ioniin kunii fi hydrogen ioniin kuni gara kamittidha kan isaan move godhan? Hydrogen ioniin as dhufa, copper ioniin immoo as dhufa. Akkasuma immoo sulfate ioniin as dhufa. Akkasuma immoo hydroxide ioniin immoo iddoo kana dhufa jechuudha. Amma gargar akkasitti dhufanii booda jechuudha. Iddoo kanatti kaatoodii irratti rakkina hin qabu. Kaatoodii irratti jechuudha. Kaatoodii irratti maal ta'uu barbaada iddoo kanatti copper ioniin kuni elektiroonii tokko gain godheeti. Elektiroonii tokko gain godheeti jechuudha. Maal godha? Discharge ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kaatoodii irratti rakkina hin qabu. Copper ion plus 2 electron gooneeti gives us what? Copper molecule. Copper solid nuu kenna jechuudha. Garuu amma kaatoodii irratti aanodii irratti karaa kana jechuudha. Aanodii irratti garuu maal ta'uu barbaadanii iddoo kanatti elektirooniin nuti fayyadamne kun it is active gatii ta'e jechuudha. Active gatii ta'e hydroxide ioniin kun iddoo kanatti maal hin ta'u? Discharge hin ta'u jechuudha. Bakka isaa garuu maaltu loos godha amma copper molecule copper solidiin kun jechuudha. Copper solidiin keenya maal ta'uu jalqaba jechuudha. Copper ion ta'eeti plus 2 electron kennuu jalqaba jechuudha. Sababuma ta'e. Sana booda iddoo kanatti elektirooniin kun maasiin isaa maal ta'a deema jechuudha. Gadi hir'isaa deema jechuudha. Gadi hir'isaa deema jechuudha iddoo kanatti. So copper ion plus 2 electron ta'a jechuudha. Eenyu irratti? Anode have reaction irratti jechuudha. Anode have reaction. Anode have reaction irratti jechuudha. Sana booda inni kun kana ta'a jechuudha. Asirratti gaa wanti isin beekuu qabdanii viidiyoodhaan irrattis walitti ni ilaalla. Iddoo kanatti maasiin copper electrode isaa kana jechuudha. Maal kun immoo copper anodiin kun jechuudha. Maasiin electrode isaa maal ta'a deema jechuudha. Gadi hir'isaa deema jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Copperiin asirratti maal ta'a jedhama? Asirratti discharge kan immoo maal ta'a deemedha? Aonized ta'aa deemeera waan ta'eef jechuudha. Asirratti aonized ta'aa deeme sana booda sa'aatii muraasa booda dhumuu danda'a jechuudha. Asirratti elektiroodiin kun baduu danda'a jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Iddoo kanatti kopperiidhuma elektiroodii tureetu maal ta'aa jira? Chaarjii ta'aa jira jechuudha. Iddoo kanatti kopper ayiniidhaatii fi elektiroon ayinii nuu kennaa jira waan ta'eef iddoo kanatti jechuudha. Sana booda kun iddoo kanatti maal ta'aa deema jechuudha?
Iddoo kanatti elektiroodiin inni kun badaa deema jechuudha. Sana booda gaammas keessatti maal ta'a? Saalfeerik asiidii iddoo kan saalfeet ayiniin jira. Iddoo kana maaltu jira? Haayidroojin ayiniin jira. Sana booda isaan lamaan wal nyaataniiti iddoo kanatti maal nuu kennu jira? Saalfeerik asiidiidha jechuudha kan isaan nuu kennaa deeman jechuudha. Ismool asiidik ta'aa deemaa jechuudha iddoo kanatti. So kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Wanta ta'e akkasiin hubattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti immoo paartii shanaffaa electrolysis of some selected aqueous solutions kan jedhu walittiin ilaalla jechuudha. An Fayyisaa Haayiluun ture. Viidiyoo dhufu irratti hamma wal arginutti egaa nagaan naaf turaan isiniin jedha. Galatooma nagaatti.